Asma arkafuuni kabjamtoota fi daawwattoota keenya ka har'a oduu gammachiisaa oduu dansaa oduu bareedaa qabna jechuudha. Oduu bareedaan kunis nam tokko irratti viidiyoo nam tokko irratti jechuudha. Artii afaan Oromoo eessaa hamma eessaa deemaara maaliin akkamitti deemaara isa jiru irratti haasofna. Bakka gammaddan bakka gammannee viidiyoon artisti Galaanaa Gaaromsaa jechuudha guyyaa lama sadaffaa seenuu keessatti guyyaa lama jedhamee sadaffaa seenuu keessatti jechuudha miiliyoona tokkoon riikardii haaraa qabateera jechuudha. Riikardii haaraa kana jechuudha kan cabsu weellisaan kamuu jira yoo jettan weellisuma Oromooti kan cabsuu danda'u jechuudha. Gabaabumatti jechuudha gammachuun keenya daangaa darbee jira jechuudha. Akka kabajamtoota daawwattoota keenyaa Oromoon yoo wal ta'e Oromoon yoo wal tumse haala kanaan deeme jechuudha. Waan kana olii gochuu danda'a waan ta'eef hundumti keessan jechuudha ammas irra deebi'aatii guyyaa afur keessatti jechuudha miiliyoona 6 miiliyoona 7 10 fa'i galchine jechuudha ummata kana garaa gubuu qabna jechuudha gabaabumatti. Kanaaf hundumti keessan jechuudha warroonni as jala jirtan warroonni yuutuubera taatan jechuudha yoo as viidiyoo kana yoo as yuutuubii seentan reakshinii jechuudha afaan Swahiliitiin afaan Ingiliffaatiin afaan Hawusaatiin afaan bakka garaagaraatiin jechuudha reaction video jechuudha afaan Oromoo qofarratti hojjetamaa jechuudha. Kun immoo jechuudha afaan Oromoo eessaa hanga eessaatti deema seedu jechuudha. Gamanumaan isinuu jechuudha ofiin beektanii haasa'uu dandeessu jechuudha. Eessa geenye eessa geenye duru eessa jirra ammas geenye yoo wal tumsine qofayyuu bakka gaarii bakka ciccimaa bakka namaaf ta'u geenya jechuudha. Kanaaf addunyaan haala kam keessatti nu argaa jirti akkamiin nu argaa jirti viidiyoo babbareedaa hojjetame jechuudha. Haala kanaan jechuudha viidiyoon babbareedaa yeroo hojjetametti jechuudha addunyaan dirqama ofiin dirqamtee jechuudha maal akka ta'e ilaaluudhaaf itti seentee jechuudha nu bartee jechuudha maal akka ta'an. Kanaaf kabajamtoota daawwattoota keenyaa jechuudha afaan Oromoo artii afaan Oromoo waan afaan Oromoo jedhamee gabbahe guddisuu irratti jechuudha gahee guddaa kan taphatu nuyi daawwattoota nuyi social media fayyadamtoota malee kan biraatiin jechuudha. Yoo nu facaafne yoo nu ilaalle yoo nu laayikii goone namni biraas argitee laayikii gootee reaction irratti goote jechuudha. Amma fakkeenyaaf viidiyoo Galaanaa Gaaromsaa kana kan amansiisaa ifaa jechuudha ifaajii hojjete kana jechuudha ijoolleen warri ollaa warra habashoonni illee jechuudha best video quality video guutuudhaan gabbaa'e jedhanii jechuudha reaction irratti ofumaa jira YouTube irratti hojjetaaranii bakka kanaa yeroo kamittuu takka arginee beeknu galee arguun qaba jedhe tokko reaction tokko irratti yoo argitanii raatan ta'e bakka kana galee arguun qaba jedhe biyya alaa kana jiraatan beekuun gurbaa sana Swahili tokko yoo argitan ta'e waaw bakka dhibeen bakka kanaa Itoophiyaa keessa jiraada isa jedhu jechuudha. Ni dhibeen jechuudha. Kanaaf hundumti keessan jechuudha ammas irra deddeebi'aatii view kana daddabalaatii guyyaa afur keessa miiliyoona 10 cufnee guyyaa 5 keessa miiliyoona 10 cufnee jechuudha ummata kana afaan qabachiisuu qabna. Ji'a tokko keessa kan Samaraawit Yohaannis tokko miiliyoona 10 moo miiliyoona 8 wayii kan ga'e jechuudha riikardii sana cabsinee daaraa goonee jechuudha harka keenya galfanna jechuudha. Kanaaf viidiyoon Galaanaa Gaaromsaa kun jechuudha akka inni riikardii Itoophiyaa keessa darbee riikardii Afrikaa qabatu irratti hojjechuu qabna jechuudha. Kanaaf hundumti keessan viidiyoo ba'u viidiyoo kwaalitiin babbareedaa kana ba'u artii afaan Oromoo fiilmii afaan Oromoos ta'e muuziqaa afaan Oromoos ta'e waan barbaachisaa ta'e waan Oromoo jedhamee maqaa dhaatee gabba'ee hundumti keessan bira dhaabbattanii jechuudha waan akkanaa gochuu qabdu jechuudha. Viidiyoon babbareedaan ilmaan Oromootiin hojjetamaa jiru jechuudha. Yeroo ammaa kana jechuudha kan akka Andu'aalam Gosaa kan akka intala obomboleettii sana kan akka Jaamboojooti ni dhufaara jechuudha. Isqaas Mazammir babbareedaa dhufaara. Kana booda weellee babbareedaa qofa argitu jechuudha. Weellee babbareedaa kan kanaa achi arguu qabna. Kan kanaa achi irratti hojjetamee bakki filatamee bakka babbareedaa akka Galaanaan itti baase kana jechuudha bakka akkasii filatamee bakka babbareedaan bakka yeroo laaltu kana wanta wayii irraa dubbistu jechuudha. Amma viidiyoo Galaanaa Gaaromsaa waraama kiliippii isaa kana
kaameeraan kaafames quality bareedaadha. Bakki isaa quality bareedaadha. Bakki kaafame sun osuma galaanaan hin haasofne bakkumti filatamee irratti hojjetame sun ni dubbata jechuudha. Maal akka ta'e artii Oromoo guutummaan guutuutti kan qabatee gabbaa'e kiliippii sana jechuudha. Kanaaf bakki nu barbaachisaadha. Kaameeraan nu barbaachisaadha. Ediitir nu barbaachisaadha. Akkaataan itti weellistoota shubbistoota naqanu barbaachisaadha. Uffannaan aadaa barbaachisaadha. Meeshaaleen aadaa jechuudha. Guutummaan guutuutti viidiyoo tokko hojjechuudhaaf barbaachisaadha waan ta'eef hundumti keessan jechuudha. Yeroo viidiyoo babbareedaa hojjetan viidiyoo weelleen baasa jettee jechuudha. Kana booda mana muuziqaatti of argite yookaan immoo daayirektara yookaan immoo editara yookaan immoo warroota ogeessota muuziqaatti geeffattu bakkoota filatamaa akkanaa yoo hin qabaatin gara weelleetti hin seenin gara fiilmiitti hin seenin. Bakka kanaa filadhuuti bakka yeroo kana sagaleedhaan baafamaaf bakki sun immoo sagalee kan caala baasu jechuudha. Sagaleetu baaftu caala kan baasuu danda'u bakki baay'ee barbaachisaadha. Jechoonni ati filattu jechoota sanaan bakkoota sanaan waliin gitu deemsi kee waliin gitu aadaan kee waliin gitu taanaan weelleen baasan jedhin. Weelleen baasa jedhee akkeessatti jechuudha. Ijoolleen akkeessatti jechuudha. Artii afaan Oromoo kan gaddoomsaarus warroota muuziqaan baasa jedhee jechuudha. Bakkinnaa sobaa waan biraa inni hojjetu waan biraa dhaqee waan biraa tuqee waa biraa laaqee keessa galee keessaa bahee qullaa deemee achiin hin ta'u kun muuziqaa yoo baaftan akka galaanaa gaaromsaa kanatti jechuudha. Muuziqaa babbareedaa, muuziqaa filatamaa, muuziqaa kwaalitiin isaa bareedaa ta'e, muuziqaa yeroo kamittuu jechuudha. Haala kanaan jechuudha garaa nama ga'u jechuudha. Muuziqaa babbareedaa jechuudha. Akka kanaatti bakki filatamee artiin Oromoo filatamee afaan Oromoo filatamee jechuudha. Jechoonni filatamee jechuudha. Meeshaaleen aadaa filatamee jechuudha. Kan akkanaati malee kana booda bahu tarii muuziqaan kana booda bahu tarii kan kanaa achi taa'a jedheetan amana. Kanaaf hundumti keessan warroon sooshaal miidiyaa irraa immoo artii afaan Oromoo guddisuu irratti gahee guddaa taphachuu qabdu. Gaheen isin taphattan viidiyoo achirratti darbe yeroo sana laayikii tuquu achirraa kaatanii sheer gochuu achi sabskiraayib gootanii jechuudha. Waan adda addaa gootanii akka gaariitti jechuudha wajjiniin deemuu akkasiin guddiftanii jechuudha. Bakka gaarii bakka guddaatti of argu jechuudha. Afaan Oromoo akka addunyaan irratti yeroo hundumaa react gootee jechuudha. Bara afaan Oromoo maal akka ta'e, aadaan Oromoo maal akka ta'e, lafti Oromoo maal akka ta'e, biyyi Oromiyaa maal akka taate akka addunyaan react irratti gootee dirqamaan react irratti gootee barattu gochuu jara ollaa keenyaas immoo akka jirri jechuudha. Bakki kun bareedaadha maal jettee jechuudha. Oromiyaan maal akka taatee fi afaan Oromoo akkasumas aadaan Oromoo maal akka ta'e akkasiin irratti bartee react irratti gootu bakkoota sheer gootee jechuudha. Addunyaa kanarra facaafta jechuudha jaljettee. Jalqaba laayikii keetiin tuttaa achirraa kaatee viidiyoo sana sheer goota daawwattee fitta jechuudha. Viidiyoo sana irra deddeebitee daawwattee jechuudha. View kana jechuudha. Akkuma baay'ina keenyaa jechuudha. Akkuma baay'ina keessan akkuma baay'ina keenyaa kana jechuudha. Miliyoona 50 miliyoona 60 daawwanne itti immoo amma daddabalee irra deddeebinee daawwanne jechuudha. Miliyoona 120 kunni akka the weekend akka dheengadda gurbaa sanaa jechuudha. Ijoollee Oromoo kana booda jechuudha. Riikardii addunyaa cabsisiisuudha malee riikardii Afrikaa, riikardii Itoophiyaa maaloo riikardii weellistoota Oromoo maal jedhamu miti. Riikardii addunyaa cabsisiifne jechuudha. Oromoon maal akka ta'e, sabni guddaan kun maal akka ta'e, heddumminni keenya maal akka ta'e, ciminni keenya maal akka ta'e itti agarsiifne jechuudha. Bid'anne keenya jechuudha. Kanaaf hundumti keessan kabajamtoota daawwattoota Free Show 24 Free Show bakka jirtan jechuudha. Viidiyoo kanas ta'ee YouTube chaanaalii kiyya subscribe gochuudhaan akka naa wajjin taatan abdiin qaba. Namoonni chaanaalii kana haaraa taatan ammuma kana subscribe godhaa. Like immoo tuquun dagatina. Viidiyoo kana share godhaa. Kun amma miliyoona galee kee guyyaa silaa 950 argee
amma jechuudha miliyoona tokko galeera guyyaa guutuu jechuudha guyyaa 886 argee boo dhiifa manaaf godha amma qofa jechuudha 120 dabalee buluun isaa waan guddaadha.